tajaajiloota faca'anii jiran kan bakka tokkotti fiduu teknooloojiidhaan deeggaramee almoo tokko kennuun dirqama waan ta'eef kaayyoo kanaaf dhaabbate jechuudha wiirtuun kun jechuudha. Iddoo tajaajila waliigalaa jechuun abbaan dhimmaa tokko erga tajaajila barbaada dhufee diiksii odeeffannoo irratti tajaajila barbaachisu odeeffannoo guutuu argateen booda karaa tajaajila maraa dhufee warratee yookaan karaa tajaajila waliigalaa kana dhufee maal guuttachuu qabaa waan jedhu san laallafee jechuudha nuti abbaa dhimmaatiif dokumentii maal qabatee dhufaa karaa wiirtuu kanaa gaafa dhufu maal qabatee dhufaa ulaagaa maal guuttatee dhufaa waan jedhu san tajaajila waliigalaa kanarratti sakattaanaaf jechuudha abbaa dhimmaatii fi erga ulaagaa barbaachisu san guutummaa isaa guuttatuu isaa cheegoonee adda baasnee booda yoo ulaagaa guuttate dabarsinee tiikeettii kunnee fi karaa wiindootti erginaa jechuudha. Yoo immoo akka tasaa ta'e ragaa barbaachisu san guuttachuu dhabe ta'e akka inni ragaa guuttatee deebi'ee dhufu goonaa jechuudha. Kastamariin tokko gaafa dhufu haala salphaadhaan waan koppii godhachuu barbaadu tokko koppii godhatee akka ba'uuf fakkeenyaaf yeroo isaa akka eeguuf gargaara jechuudha. Tajaajiloota seektara 26tu jira. Seektaroota 26 kana keessatti naannoo tajaajila 131ti kan jiru. Tajaajiloota 131 san keessatti abbaan dhimmaa maal barbaadaa waan jedhu san asirratti tiikeettii san egaa ragaasaa qulqulleessinee booda tiikeettii kunnee fi hamma dabareensa ga'utti weeting ruumitti erginaa jechuudha. Weeting ruum irra warri wiindoo irratti abbaa dhimmaa keessummeessan dispileeyidhaan yaamanii tajaajila barbaachisu argataa jechuudha abbaan dhimmaadha. Tajaajila gaarii arganneerra kwaalitiidha. Sarviisii kwaalitii argadheera gammadeera. Kanaafuu baay'een gammadeera. Ijoollees jajjabeessaan jedha. Sirriitti hojjetu. Firoontiidhaan hunduu wanna dhoksamu hin jiru amma. Firoontiidhaan wanti hunduun argina. Kaardii keenyaan warafaa keenya qabannee achi seenna. Bakka nama gammachiisa malee rakkoon biraan nargin ከአምናው ዘንድሮ 100% ተለውጧል ተቀይሯል ቤቱም ማምሯል አገልግሎታቸውም ማምሯል መጋላ ቢሾፍቱ ከሰት ያማ ወንቶታ ሄዱ ጂጂረማራ ባየ በሬዳ ካንዱር ቱሬ ባየ አርክፈታ ቱሬ አነማሞ ሀላ ጋሪን ነመታ ያጅሉ እን ቢራሞ ይሮ ተኮ ኦሶ ደደቢን እንጅራቲን አረጋ አሪፈቺሰዳን ታያይሊ አካ ወርባደም ጠርገማ ይራችሁ ወደዚህ ስመጣ ጥሩ አቀባበል ነበር ከውጪ በር ጀምሮ እስከ ሪሴፕሽን ድረስ በፈገግታን የተቀበሉ በጣም ደስ የሚል አገልግሎት ነበር በጣም ተሻሽሏል በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር ያገኘሁት hojjetaan kun mana hojii isaanii keessa hojjettoota adda duree ta'an filataman jalqabayyu jechuudha. Hojjettoota naamusaan, beekumsaan, hojiidhaan adda duree ta'an filataman bifa addaatiin jechuudha. Erga filataman booda immoo yaadama wiirtuu kana, kaayyoo wiirtuu kana immoo leenjii gahaa Oromiyaa State University akka kennu godhameera jechuudha. Nuti ogeessonni kanaan dura tajaajila nama tokkoof kennuudhaaf ganama seennee kastamariin tokko dhufee naannoo sa'aatii 4 walakkaadhaa haga naannoo 5 walakkaatti nu bira gahaa jechuudha. Haga sanaatti nuti teenyaa jechuudha. Booloo laachuudhaaf maaksimam daqiiqaa 4 haga daqiiqaa 5ti nu bira kan turu jechuudha. Even istaandardiidha gaditti baay'ee kan gadi bu'ee jechuudha. Iddoo nuti turre qulqullina isaa haala teessoo isaa akkasiin fuulatti kastamarii faana teenyee akkasiin tajaajilaan turre jechuudha. Konfertiin qabu. Kastamariin tokko asirraan dhufaa tokko seenee asirraan dhufaa waraqaan hin baay'ata faayiloonni hin baay'atu nutumtu konfertiin argannu siistemna siin didaa inni kaleessa deebi'e inni torbee darbe deebi'e inni faayilli jalaa bade dhabame inni iddoon isaan argamne faayilli kee hidhame inni sin dhaabata nama kam akka keessummeessinuyyuu ol hin beeknu jechuudha. Amma garuu ogeessonni jiru namni tokko gad xumurateeti booda lakkoofsa tikeettii inni qabatee jiru kanaan nambariinsa orderiinsa waan nu rakkisu hin jiru. Tokko gaafa fixate lakkoofsa isaatiin isa tokko bira dhaqaa namni turuu jechuudha jalaa deebi'aa jira. Haaluma hojimaata duraan tureerra inni kun yoo walitti madaalchisnee ilaallu baay'ee inni kun baay'ee jijjiirama baay'ee fooyya'aadha. Tokkoffaa hojjetaadhaaf haalli hojii mijaa'aadha. Teknooloojii adda addaatiin deeggarameeti saffina hojiitiifis nuti haala hojii mijataa keessa taaneeti
tajaajila kana kennina jechuudha. Tajaajilamaan immoo yeroo dhufutti haala hojii mijataadhaan keessummeessina waan ta'eef tajaajila barbaadu sana deddeebii malee saffisa barbaaduun tajaajila baay'ee itti gammadee akkasitti tajaajila adda addaa akkasitti argata jechuudha. Deddeebiin hir'atee fi bifa si'ataa ta'een akkasitti tajaajila bareedaa argata jechuudha. Seektara 26 keessa tajaajila 131 kennuudhaaf kan dhaabbatedha. Yeroo ammaan kana foddaa 11 keessa tajaajila 131 kana kennaa jirra jechuudha. Tajaajila 131 kana kennaa jirra. Erga jalqabne ji'a 4 ta'us bu'aawwan lakkaa'amu argannee jennee yaadna jechuudha. Bu'aawwan kana maaliin madaalaa yoonni itti qufiinsa maamila keenya madaalaa jirra jechuudha. Maaliidhaafi maashinii itti qufiinsa dur maanuwaaliidhaan madaalamaa akka ture yeroo ammaan kana maashinaan madaala jechuudha. Tajaajilamaan tokko gaafa seenu ni galmaa, tartiiba ni qabata. Haala tartiiba saniin tajaajila argate immoo gaafa bahu bahiinsa irratti maashiniin kun jira jechuudha. Maashiniin kun tikkeettii inni lakkoofsa tikkeettii itti fayyadame san gaafa himatu maqaa isaa hin baasa, ogeessa inni tajaajila itti kenne ni baasa. Achirratti akkaataa inni tajaajila itti argate, akkaataa ogeessi sun isa itti tajaajile, fuula gaariitiin tajaajile, si'aataan tajaajile, tajaajila qulqulluu kenne ka'edhu kana gaafatamee itti qufiinsa isaa madaalamee baha jechuudha tajaajilamaan. Kanaaf itti qufiinsa maamilaa yeroo ammaan kana akka magaala kennaatti, akka wiirtuu kennaatti parsantii 96 gaheera jechuudha. Haga wiirtuun kun dhaabbate yeroo gabaabaa ta'us haga ammaa tajaajilama 34,000 fi 667 kennineerra bakka kanatti jechuudha. Sababa ragaa tokko guutuu dhabuutiin ala yoo hin ta'in tajaajilama as dhufe tajaajila osoo hin argatiin deebi'ee hin jiru hanga ammaa jechuudha. Akka magaala keenyatti wiirtuu tajaajila lammaffaa 2 ijaaraa jirra jechuudha. Isa tokko xumurree amma hojjetaa galchuuf deemaa jirra kan duukam jiru jechuudha. Wiirtuu tajaajila lammaffaa kan calalaqaas ijaarsisaa jalqabamee gara xumuraatti deemaa jira jechuudha. Tajaajila 131 kana hunda onlaayiniidhaan hin kenninu, kan maanuwaaliinis kennamuu jira. 131 tajaajila 131 kana onlaayiniidhaan hin kenninu jechuudha. Kan hin kennine jira. Tajaajiloota kana hunda garuu onlaayiniidhaaf gochuuf hojjechaa jirra. Saayinsii fi teeknooloojii Oromiyaa wajjin jechuudha hojjechaa jirra. Yeroo gabaabaa keessa e-sarviisii teeknooloojiidhaan goona yeroo san maal ta'a tajaajilamaan not only here biyya biraa ta'ee tajaajila isaa gaafachuu danda'a jechuudha teeknooloojiidhaan jechuudha. Tajaajiloota kanneen keessa osoo qaamaan dhufuu hin barbaachisin tajaajila kenninu ni jira jechuudha.